akka ajjeefamtu hin beektu. Yoo maal balleessite akka hidhamtu, yoo maal balleessite akka ajjeefamtu hin beektu tokko kana. The rules of engagement, the rules are not clear. Maal yoo balleessite akka ajjeefamtu. Lammaffaa eenyu akka si ajjeesu hin beektu. Nageenyaaf rakkaa'uun nagaan bayanii galuu dhabu. Rakkoon qaaloominsa jireenyaatis, rakkoon malaammaltummaatis waan dura sii kaasee wal qabata. Cabbiinsa sirnaa, breakdown of order sanii wal qabata jechuudha. Sirni mootummaa laamshee waan jigeef malaammaltummaan to'atamuu hin dandeenye. Sadarkaa bineensaatti fudhatte isaan hantuuta arba gurguddaa dhiiftet kantiibaa fi arba gurguddaa dhiiftet hantuuta xiqqaa hidhaa jirta jechuudha. Egaa namoonni baay'een hordofaa turan waan ta'eef nu hordofuudhaan yaada. Obbo Jawaar gama keessaniin hiikaa maal qaba? Wanti isaan jedhaa jiran rakkoon nageenya Oromiyaa keessatti rakkoo guddaa ta'uu fi tarkaanfii fudhatamaa jira kun akkanatti fuulduratti fi dubbatamu. Kan duraa rakkoon guddaan uummanni Oromootii fi uummanni Oromiyaa yeroo ammaa harka isa qabu rakkoo nageenyaa ta'uu amanuun waan tokko. Garuu waa lama waliin dhayaa jiran. Rakkoo nageenyaa fi furmaata akka furmaataatti kan isaan dhiyeessaa jiran olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Oromiyaa keessa kan jiru cabiinsa seeraatii miti. Kufaatii sirnaati. Kan irra deebi'a. Oromiyaas ta'e Itoophiyaa keessa yeroo ammaatti kan jiru cabiinsa seeraatii qofa osoo hin taane kufaatii sirnaati. Sirna state law and order law qofa osoo hin taane order disorderii dhufe. Agarsiiftuun isaa maalidha? Fakkii kana sirriitti akka hubatanii barbaada. Maaliif osoo cabiinsa seeraa qofa ta'e qaama seera kabachiisuutiin tarkaanfii fudhatta. Qaamni seera kabachiisu maali? Poolisiidha, abbaa alangaati, mana murtiiti. Rakkoon seera dhablummaa babal'atee humna seera kabachiiftu law enforcement ol gaafa ta'e sirna daaqee jira jechuudha. Sirna raasee jira jechuudha. Sadarkaan rakkoo nageenyaa guddaatti dhufee jira jechuudha. Gaafa sani gara raayyaa ittisa biyyaatti kan dhayitu. Raayyaan ittisa biyyaa qaama seera eegsisuu miti. Raayyaan ittisa biyyaa qaama nagaa fi daangaa eegsisuudha. Kanaaf akkuma gaafa Tigraay seera kabachiifne jedhanii deeman kana Oromiyaatti illee seera kabachiifne hin ta'u. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru rakkoo cabiinsa seeraa osoo hin ta'in rakkoo laaffachuu, laamshachuu sirnaati. Agarsiiftuun isaa maali kanaan jetteef? Tokko kan isaan hojjechaa jiran Oromiyaan bakkoonni irra hedduun keessattuu baadiyyaan to'annaa mootummaa jala hin jirani. Qaamonni sooraa mootummaatu ajaja tokko jalatti bifa wal fakkaatan ajajamaa hin jirani. Humni riphee lolaa kan bakkoota adda addaa jiru olaantummaa silaa mootummaan gama nageenyaatiin qabu cabsee monopolii inni silaa qabaachuu qabu cabsuudhaan rakkoo sadarkaa amma inni haasa'u kanatti rakkoo nageenyaa hamaa keessa galchuu gaagama nageenya hamaa keessa galchuu isaa hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf ammallee sirraa'uu danda'uu qaban. Seera kabachiifna jennaan seera kan kabachiiftu yoo rakkoo xixiqqaa ta'e poolisiidhaa fi abbaa alangaatiin seera kan kabachiiftu. Gaafa makalaakaa raayyaa ittisa biyyaa fiddee raayyaa ittisa biyyaa waggaa 7 sanu laali limited bifa ta'een seera raayyaa ittisa biyyaa fakkeenyaaf seera cablummaan gabaabaan fakkeenyaaf jeequmsa yeroo tokko gabaabaa guyyaa tokko torban tokko yoo ture raayyaa ittisa biyyaa fiduu dandeetta. Naannoo tokko yookiin aanaa tokko waggaa 7-8 raayyaa ittisa biyyaa command postiidhaan irratti baafte jechuun rakkoo olaantummaa seeraa osoo hin ta'in rakkoo diigamuu sirnaa caccabuu sirnaa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Dansa egaa kana kallattii garaagaraatiin irraa dubbachaa turre walumaa galatti ajjeechaan raawwatamaa jiran ajjeechaa akkamiiti obbo Jawaar Mohaammed? Kallattii garaagaraatiin namoonni baay'een ajjeechaadhuma raawwatamaa jiran kanayyuu hiikkaatti kennu maal jettaati? Kanaafis hin jee barra. Amma fakkeenya olaantummaa seeraa kan jettu osoo namoonni wal ajjeesanii namoota wal ajjeesan sirnaa dhiyeessuun olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Amma Oromiyaa keessatti kan deemaa jiru mootummaan nama ajjeesa, riphee lolaan nama ajjeesa, namoonni wal ajjeesu, warri mootummaa keessa jiran ergama mootummaa qofa osoo hin ta'in dantaa dhuunfaatiif dantaa murnaatiif jecha namoota ajjeesu jechuudha. Kana jechuun cabiinsa sirnaa breakdown of order paralysis of the state apparatus kan jiru Oromiyaa keessa kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ajjechaawwan atamma jettu dengada sana ibsu yaalaan ture. Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf mootummaan biyyoota hedduutti namoota inni ajjeesa. Ajjeesuun nama jijjiirata.
Garuu tokko mootummaan hoggaa sirna ajjeesu dargiin qayma yeroo qashibbirii hoggaa nama ajjeesu sirna tokko ture masmara diimaa tokko ture amma akkasii miti maaliif akka ajjeefamtu hin beektu yoo maal balleessite akka hidhamtu yoo maal balleessite akka ajjeefamtu hin beektu tokko kana. The rules of engagement, the rules are not clear. Maal yoo balleessite akka ajjeefamtu. Lammaffaa eenyu akkasii ajjeesu hin beektu. Odoo taphattoonni lama qofa jiraatanii mootummaaf riphee lolaa yoo jiraate yookiin mootummaan na sijjeessa yookiin riphee lolaa sijjeessa. Amma tokko riphee lolaanis baay'eedha. Lama mootummaanis baay'eedha. Mootummaan baay'ee maaliif hin jiraatu fakkaate. Ka gubbaa biyyi Shimallis Hayileen qofa osoo hin ta'in sadarkaa aanaatti mootii qorkeen takkaahu warlords xixiqqoon bibbiqilanii jiran. Poolisiin takka milishaan birrii sirraa barbaadee yoo dhabe shanee jedhee si ajjeesa. Mootummaan ajajee osoo hin ta'in dantaa isaa dantaa dhuunfaa isaa waan jala guutuuf diddeebi jechuudha. Kanaaf ajjeechaanuu sirna laalamma wal ajjeesuunuu sirna dhabdee jechuudha. That's what I'm talking about. Breakdown of order. Hoggaa jennu ajjeechaanis hidhaanis sirna hordoftu dhabdee kana wanni dubbataa jirru. Dansaa egaa kana wal qabatee wantoonni tibba darbeetti godhaa turte immoo Facebook irratti kallattii garaagaraatiin kaastee irraa haasa'aa turte tokko ajandaa guddaa ta'eetidha kan deemaa ture. Suni namoota malaammaltummaadhaan qabee mootummaan seera jara oolchee kallattii garaagaraatiin akka qoosaattis akka waan komiirraa qabduuttidha kan kaasaa turte. Namoonni malaammaltummaa dalagan hin hidhamne hidhamuu qaban jechaa jiraayii Jawaarii waanuma mootummaan godhu hunda mormuu barbaadat immoo namoota yakka dalagan yoo hidhaman maaliif mormee gama isaanii dhaabbatee mootummaatti quba qabaa kan jedhu sii kaasu. Deebiin kee maali? Deebii keessatti dhufu dura hiikoo duuba keenyu maaliif wantoonni wal dadhabaa waan jireef. Ana qofa osoo hin ta'in uummata biyya keenya even mootummaa gara caffee keessatti gaafii malaammaltummaatiitu kaka'aa ture. Malaammaltoonni gurguddoon akka walooma dubbataa turan har'a. Yeroo har'aatti rakkoo biyya sanii tokko rakkoo nageenyaati lama rakkoo dinagdeeti sadii rakkoo malaammaltummaati. Rakkooleen gurguddoon sadeen yeroo ammaa jiran kuni. Rakkoon sadeenis rakkoon nageenyaatis nagaan bayanii galuu dhabu. Rakkoon qaaloominsa jireenyaatis rakkoon malaammaltummaatis waan dura sii kaasee wal qabata. Cabbiinsa sirnaa breakdown of order sanii wal qabata jechuudha. Sirni mootummaa laamshee waan jigeef malaammaltummaan to'atamuu hin dandeenye. Maaliif naan jee? Malaammaltummaan bara dargis ture bara Ihaadeegis hin babal'ate maal lugaama gadhiise. Dur gubboon hin nyaatama waanuma jiru garuu dho'isaan godhama ture. Sirna wayii qaba ture haga tokko. Har'a garuu sadarkaa gubbaarraa hanga gadiitti even sadarkaa manneen barnootaatti illee saamichi godhamaa jira. Kun immoo kan godhamaa jiru dho'isaadhaan saalfiidhaan osoo hin ta'in ifatti kan godhamaa jiru. Kan kun kasii agarsiisu maali? Tokko warri matta'aa gaafatu kun sirna itti gaafatamummaa sodaa itti gaafatamummaa tokko hin qabani ifatti kan gaafachaa jiran maaliif itti gaafatamummaan hin jiru jedhanii waan amaniif maaliif sirni akka laamshate waan arganiif. Lammaffaa daldaltoonnis ta'e uummanni kun matta'aa kana kennu sirni waan hin jirreef sirnaaf seeraan dantaa kiyya haajaa kiyya dhimma kiyya ficcisiisuu waan hin dandeenyeef kennu mallaqa harkaan deemuu qofaanin baafadhee fudhates ta'ee jira jechuudha. Amma disorder become normal. Now gaafii dhuftetti ni kaasa. Maaliifin hidhaa warra aanaatii fi warra magaalaa kana irratti qoosee takka akka gaafiitti kaase. Jedhu kun hattuu ta'uunsaa gaafiin hin jiru. San qofa osoo hin ta'in namoota uummata keenya fixanii rakkoo uummata keenya hedduu miidhaa turan warra haaraa irra miti Ihaadeeg irraa kaasee hanga ammatti bineeyyiidha gaafiin hin jiru warri aanaarraa fi kantiiboonni hidhaman kun. Garuu bineeyyii xixiqqoodha. Yoo sadarkaa bineensaatti fudhatte isaan hantuuta arba gurguddaa dhiiftet kantiibaa fi arba gurguddaa dhiiftet hantuuta xixiqqaa hidhaa jirta jechuudha. Maal jechuu kiyya? Amma dura si wajjin sogaa haasoo barreeffamaanis kan hin dhiyeessi tokkotu jira. Har'a kantiibaa ta'uudhaaf akkaataa sadarkaa guddina magaalaa saniitiin ta'uudhaaf miliyoona tokko hamma miliyoona 50 kafalteeti. Eenyuuf kafalta? Warra caffeerra jiruuf. Fiqaaduu Tasammaa faadhaaf, Awwaluu faadhaaf, Shimallis faadhaaf kafalta.
isaan immoo akkasuma biyyi ol kafalanii jechuudha. Namni tokko kantiibaa ta'e maallaqa san liqeeffateeti gosti walitti dhufteeti firri walitti dhufee maallaqa baasee kenna. Idaa san ofirraa kafaluuf jalqabuma hatu eegaluudha qaba. Kana qofaa miti. Waan kana immoo eenyu karaa baaseef bakka nan jirutti bakka nan gurra kiyyaan jirutti abiyyi walitti qabee kaadree kumaatamaan namni tokko aanaa takka magaalaa bulchee waggaa 3 waggaa 5 bulchee deema mana ijaarratiin yoo konkolaataa bitatiin maal hojjete jedhama. Achirraa ka'anii badhaadhinni ofirraa ka'aa jenna. Bilchiqinnaa karaa suminessa. Badhaadhina maatii yaani yeroo achirraa dhufe jechuudha. Tokko qajeelfamni achirraa dhufe lammaffaa kuni caasaadhaan gadi bu'ee jira. So malaammaltummaan lola jettee yoo kaate dura yaanni namni tokko mootummaa kan seenu public service kan seenu of badhaadhu suudhaaf jedhu sun cabuu danda'uu qaba. Yaanni sun sirrii akka hin taane fudhatuu danda'uu qaba jechuudha. Yaanni madammar keessatti dhufe yaanni abiifaa deemanii sun dongora akka ta'e lafa kaa'u. Lammaffaa arba gurguddaa akkuma siin jee hantuutonni kuni aanaaf gandaa fi magaalarraa hatanii hamma tokko hambifatanitti hamma guddaa warra godinaatiif achi warra naannoorra jiruuf achi warra federaalra jiruuf kennan. Hantuuta xiqqaa kana deemtee gubbaa yoo oolte hantuunni xiqqaan biraa dhufullee kanuma itti fufsiisa maaliif warri gubbaarra jiru waan gaafatuuf. So wanni ati godhuu qabdu maali? Hantuuta arba gurguddaa ministeerota warra naannoorra jiran. By the way, walgahii Adaamarratti godhan tokko babajjii alama dura ture na fakkaate. Makalaakaa intelijensiin fi beeraan nama marrajaa dadahanii dameen basaasa biyyatti qorannoo dhiyeessanii turan. Musunnaa irratti. Qorannoo sun maal jedha? Malaammaltummaan gurguddaan kan jiru waajjira magaalaalee gurguddoo Direedawaa Finfinnee Harar fi bulchiinsa pirezidantoota naannolee sanii olitti immoo ministeera galii elektirikii qonna Itiyoo Telekoom kana ka jau clearly baasanii itti dhiyeessan. Maree kaayee irra taa'ee biyya. So malaammaltummaa biyya san keessa jiru irratti qabsaa'uu kan barbaadamu taate tokko yaanni malaammaltummaadhaaf hayyama kenna sun cabuu qaba. Lama arbi gurguddaan gubbarra taa'ee hantuutota kana bobbaasee uummata saamsisu kuni gubbarraa muramuudha qaba. Sadi seer dhablummaan diigamni seeraa breakdown of order kun nageenyi biyyatti deebi'ee biyyi sirnaan akka bultu gochuu irratti fuulleffachuudha gaafatama malee hantuuta xixiqqaa dhumuugaa fi boqojjii fi beegirraa gugguurte arba gurguddaa Adaamaa fi Finfinnee keessa taa'ee hantuuta kana sitti bobbaase. Maaliif hantuuta kana tokko yoo keessaa jeefte tokko keessaa yoo hiite arbi ammallee hantuuta horee sitti gallakkisaa jechuudha. Maali implikeeshiniin isaa Jawaar yeroo kanatti jara kana hidhuun isaanii kuni walumaa galatti akkuma to'amma jettee namni tokko waggaa 5 waggaa 6 bulchee makiinaa yoo hin qabaanne konkolaataa yoo hin qabaanne mala yoo hin qabaanne jedhee egaa heeyyamni kenname gubbumarraatti heeyyamamee jira jechuudha. Caasaa mootummaa olaanaatti miliyoonaan kan birriin kuni kaffalame yookiin immoo mattayaan kaffalame namni aangoo qabatu amma jara kana hidhuun kuni hiikkaan isaa maalidha? Nageenya buusuudha moo tasgabbeessuudha moo aarii uummata dhabsuudha? Akkuma isin jee qorannoo godhamee jira. Qorannoo warri intelijensiidhaa gaggeesse. Military intelijensii fi siviila intelijensiin gaggeesse. Komiina uummataa gurguddaan fincilli uummataa dho'uu danda'a. Ka kanaaf dhiyeessaa jiru keessa rakkoo nageenyaatii fi qaaloomina jireenyaa inni guddaan immoo rakkoo malaammaltummaatii ka jiru lafa kaa'an. Filannoo tas deemaa jiranii lolatti deemaa jiranii uummata kana yoo xiqqaate komii kana fafakkeessanii komii kana hir'isuu barbaadan komii uummataa kana. Kanaaf maal jechuudha warra isin hataa jiru warra isin saamaa jiru hunoo hidhaa jirraa jechuu barbaadan. By the way hojjeta bar maaliif boqojjiitti uummanni boqojjii ka isa saamu bulchaa boqojjiiti. Kanaaf bulchaa boqojjii gaafa hidhe uummanni boqojjii alhamdulillah jee haara galfata. It works as a tactic. Yeroo ittiin dabruudhaaf uummata ofirraa gadi qabuudhaaf uummata qabbaneessuudhaaf hin hojjeta. Rakkoo kana garuu rakkoo malaammaltummaa kana furuudhaaf garuu yeroodhaaf uummata ofirraa gadi qabuudhaaf tasgabbeessuudhaaf yoo taate malee rakkoo hiddaan furuuf hin gargaaru. Inumaa akka hidda gadi fageeffatu kan haala mijeessudha jechuudha. Inumaa waraabessa xiqqoo nyaatee wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta nyaatee wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta beelawaa uummata gallakkisuudha ta'a jechuudha. Hayyee dansa egaa kana wal qabatee waa'ee keessoo Oromiyaatti jiru bal'inaan yeroo baay'ee irraa dubbachaa turre yeroo biraattis deebinee kan irraa dubbannu ta'a. Har'a garuu rakkoo guddaa biyyattii rakkoo keessootti qabdu. Rakkoo nageenyaa rakkoo malaammaltummaa marraa sa'aa jirruu fi walumaa galatti rakkoo keessootti rakkoo waraansaa Itoophiyaan
akkasumas Oromiyaan qabduun wal dabalataanii rakkoon gaanfa Afrikaatti dhalatee dhufaa jiru ni jira jedhanii sanatti si dabarsa. Rakkoo kanaa wal qabatee rakkoowwan as adeeman yookiin immoo uummata keenya irra miidhaa gahuu danda'an biyyattii akka biyyaatti dhabamsiisuu danda'an wantoota baay'eetu jiru waan ta'eef sanarratti akka xiyyeeffannoo barbaada har'a. Tibba darbe kana kallattii garaagaraatiin waa'ee biyyoota ollaa keessattuu Sudaan keessatti harka galfachuu Itoophiyaatiin wal qabatee barreeffama garaagaraa barreessaa turte. Kanaan wal qabatee gorsaan muummicha ministeeraa waa'ee dhimma gaanfa Afrikaati irratti kan ministeera ta'anii muudamanii obbo Getaachoo Raddaa barreeffama tokko si dhiyeessanii turan. Barreeffama sana keessatti kallattii garaagaraatiin waan baay'ee sii kaasani. Barreeffama sana keessaa gaaffii tokkoon cuunfee baasuu barbaade. Jawaar dantaa biyyoolessaatii fi waa'ee paartiidhaa gargar baasee ilaalaayii namoonni baay'eetu kana kaasa. Isaanis kallattii kana sirriitti jala sararaniitidha kan kaasaa turan. Dantaa biyyoolessaatiidhaafidha Itoophiyaan dantaa biyyoolessaa ishee kabachiifachuudhaaf kallattii garaagaraatiin deemaa jirti. Jawaar dantaa biyyoolessaatii fi jibba muummicha ministeeraatirraa qabu qofa addatti wanta isaan jechaa turanii jibba muummicha ministeeraatirraa qabuuf qofa jecha dantaa biyyoolessaa dabarsee biyyoota garaagaraatiif yookiin immoo haala garaagaraatiif yookiin siyaasaaf oolfachaa jira waan jedhan kaasu. Akkamitti ilaalta dantaa biyyoolessaatii fi paartii? Abbootiin irree yeroo qe'een itti irra gahu hunda qeeqa ofirraa callisuudhaaf wantoota gurguddoo lama fayyadamu yaadota gurguddoo lama fidan. Dantaa biyyoolessaa national interest, nageenya biyyaa national security. Bakkuma hundattuu hoggaa yaadaan caalaman, hoggaa badii isaanii saaxilame, hoggaa ati badii isaanii gadi baaftee uummata beeksifte fudhatama si dhabsiisuudhaaf yoo biyya keessa jiraatte si hidhuudhaaf hidhanii afaan si qabsiisuudhaaf yoo to'annoo isaanii jala ala jiraatte immoo dhageettii si dhabsiisuudhaaf dantaa biyyoolessaatii fi nageenya biyyoolessaa national interest and national security waan jedhu kan fayyadaman. Basically wanni amma isaan yaalan deebii naa kennuudhaaf yaalan kan irratti. Ammaaf national security waan kaasiniif national interest ka'u dantaa biyyoolessaa irratti akaafnu. Dantaan biyyoolessaa maali? Maali? What's really national interest? Dantaan biyyoolessaa waggaa jennu maali? Dantaan biyyoolessaa sadarkaadhaan kaayama. Sadarkaan dantaan biyyoolessaa keessa tokko vital national interest. Dantaa biyyoolessaa ijoo. Dantaa biyyoolessaa ijoo kan jennuun dantaa biyyi sun lubbuun jiraachuu, lubbuun itti fufuu akka biyyaatti sirna biyyaatti state taatee itti fufuudhaaf walabummaa isii qabaattee itti fufuudhaaf takkaa'uu aggaammina achirratti godhamu dantaa biyyoolessaa ijoo takkaa'uu vital national interest jennaan. Kana jechuun maali? Weerarri daangaa yoo rakka geggeeffamu taate. Walabummaan gama dippiloomaasiitii fi gama security'n qaban yoo balaa kan irra ga'u taate. Defense, national defense keessattuu waraanni ishee yoo kan rukutamu taate. Kun yoo kan rukutamu taate vital national interest takkaa'uu dantaan biyyoolessaa guddaan hangafni tuqame jenna. Kanaaf hojiin sirna mootummaa tokko hojiin mootummaa hangafni dantaa biyyoolessaa hangafaa kana eegsisuudha. Mirkaneessuudha. Daangaa biyyaa mirkaneessuudha. Daangaa biyyaa eeguu. Nageenya biyya keessaa eeguu. Dachiif samiidhaan walabummaa biyyaa eegsisuu kun dantaa ijoodha jechuudha. Vital national interest jennaan. Secondary ka ta'e immoo jira. Biyyi tokko walabummaa ishee mirkaneeffattee, daangaa ishee eegsifattee, nageenya ishee eegsifattee, dantaa ishee diriirfachuu eegaluu dandeessi. Dantaa diinagdee, dantaa dippiloomaasii ishee eegsifachuu deemuu dandeessi jechuudha. Now, Abiyyi wanni amma isaan lolan waa naman kaase. Tokko Abiyyi Itoophiyaa fuudhee Imireetiif kiraa kenneera. Walabummaa Itoophiyaadhaa Imireetiif kiraa kenneera dabarsee kenneeraan jedhe tokko kanaan hin jedhe. Lammaffaa walabummaa Itoophiyaa waan kireessee Itoophiyaa guddoo Imireetii xiqqoo sanitti maxxantuu waan godheef haala dantaa fi dantaa ijoo dhiisi dantaan sadarkaa lammataa Itoophiyaatu eegsisuu hin dandeenyeen waraana Suudaan keessa nu galchee jira hin jedhe. Ana kana jechuutu dantaa biyyoolessaa miidhe immoo kan isaan tarkaanfii isaaniitti kan jedhu haa laallu. Imireetitti maxxanuun keenya maal nu godhe?
Maal wanti irraa fayyadamne yeroo darbee taasiseen ture. Imireet gara biliyoona 28 Itoophiyaa irratti baaseen 10 mallee haa fudhannu. Biyya tujjaara waan taateef biyya tujjaara takkatti ka hariiroo waliin uummattuuf investimentii harkisuudhaaf. Investimentii harkiftee daandii ittiin hojjechuudhaaf. Misooma ittiin hojjechuudhaaf. Warshaalee kee ittiin babal'isuudhaaf. Maallaqni Imireet biliyoonaan lakkaa'amu kun sumuuniin eessa karaan mee daandiin maallaqa Imireetiin hojjetame kami? Warshaan maallaqa isaaniitiin hojjetame maali? Nan hin jiru. Kanaaf dantaa gama dinagdee hin arganne. Amma dantaa Suudaan keessa harka kan seenne dantaa kam eessifachuudhaaf? No dantaa keenya miidheen jedhe akkamitti miidhe dantaa keenya? Dantaa keenya akkamitti miidhe? Tokko Suudaan keessa seenuun keenya warreen Imireet jibban Imireet bakka buunee Suudaan keessa seenuun keenya warreen Imireet jibban diina akka nuti isaan godhe. Olloota keenyas warreen fagoos diina gurguddaa diinonni kun guuza nurratti akka bayan godhe Itoophiyaa irratti guuza akka bayan godhe. Eenyu nurratti guuza baa eenyu guuza baa jiran Ijiptiif guuza baa jiran naannoo sanitti walitti bu'iinsa dantaa kan qabnu walitti bu'iinsa dantaa sadarkaa lammaffaa sanuu kan qabnu Ijipti wajjin nuti Imireet wajjin maxxanuun Suudii, Turkii, Suudaan, Soomaaliyaa, Eertiraa, Jibuutii Turkiif guuza akka bayan gama dippiloomaasiitiinis gama biraatiinis akka nu caalan godhe tokko. Lammaffaa nuti Imireet bakka buunee Suudaan keessa harka keenya galfachuun humnoonni Imireet jibbanis kan nu jibbanis wal ta'anii wal waraansa biyya keenyaa keessatti daran gaaza rabuun biyyi keenya daran akka laaffattuuf sababa kennineef. Sadaffaa hunda caalaa immoo ka xayyaaraan dabarsaa fi ture baay'ee kun iccitii miti. Obboleessi Ahmedii bishooftuu taa'eet waggaa 3 baay'ee waan publicly jechaa ture kana for last 3 years barreeffamaanis afaaninis qondaalota Itoophiyaatti himaatiin ture. Obboleessi Ahmedii jechuun ajaja waraana Rapid Force itti gaafatamaa logistiksii. Obboleessi Ahmediiti jechuudha. Obboleessuma logistiksii sun bishooftuu ture. Achirraa qonnee godhaa ture. Amma sambira dabree rakkoo guddaa ka godhe anis akkan dubbadhu ka godhe dhimma kanarratti kaampii daangaa Benishangulitti banuun balaan inni fidu nu saaxile tokkoffaa nu saaxile dho'isuu hin dandeenyu. Lammaffaa maal nu godhe? Qabeenya guddaa qabeenya hedduu murteessaa qabeenya tarsiimoo Itoophiyaan qabdu keessaa hidha guddicha kana. Ijipti naannoo gaafiin isiin deessaa turte xalayaa Tiramp keessa agartee gaafiin isiin kaasaa turte qola keessaa qola keessaa baasnee itti dhufna. Qola keessaa baasnee itti dhufna dabareedhaan isheetti yaa gaafiin Ijipti yeroo dheeraa isa kaasaa turte nageenya hidha kanaa Itoophiyaan mirkaneessuu waan hin dandeenyeef waliin bulchuun qabadha. Naannoo sanitti rakkoo nageenya uumuudhaaf yaalii hedduu godhaa turte. Har'a garuu hundi maal goone? Humni RSF humni Ahmedii kun hidhacharraa kiiloomeetira gabaabaa biratti leenjee hidhacharraa kiiloomeetira gabaabaa daangaa gabaabaa irratti Suudaaniin akka haleelu godhame. Kana jechuun tarkaanfii waraanni Suudaanii fi guuzni isii ofirraa ittisuudhaaf godhaniin naannoon Beenishaangul naannoon hidha guddichaa kun qaxanaa waraanaa ta'uuf deemaa jechuudha. Waan Ijipti waggaa meeqa yaaltee dadhabde harkuma keenyaan guunnee jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dantaa biyyoolessaa dhimma kanarratti kan miidhe gaagama hamaadhaaf kan dhiyeesse tarkaanfii Abiyyi fudhate malee nuti dantaa biyyoolessaa kun kana caalaa akka miidhamneef gurra qabannee uu jennee addunyaatti uummata keenyatti lallabaa jirra malee dantaa biyyoolessaa dabarsinee kanaanne isaanii dantaa dabarsu tokko galamaan tokko walabummaa biyya keenya walabummaan reefu siin jedha dantaa ijoo keessaa walabummaan tokko walabummaa keenya kiraadhaan dabarsee Imireetiif kenne. Lammaffaa ajaja warra Imireetiin Suudaan keessa dhaqanii loluun dantaa Itoophiyaatiif dantaa Imireet qofa. Itoophiyaan Suudaan keessa gaaza baafachaa jirtu. Itoophiyaan Suudaan keessa warqii baafachaa jirtu. Suudaan keessa kan warqii baafachaa jiru. Suudaan keessa kan gaaza baafachaa jiru Imireet malee nu miti. Dantaa Imireetii jecha dantaa keenya dabarsinee gaagamaaf of saaxillee jechuudha.
Dansa. Egaa kanuma wal qabatee mee gaafiidhuma akka dhimma kanarratti sirriitti dippilii akka ilaaltu kan si godhuun gaafii tokko sii kaasa. Namoonni baay'een kallattii garaagaraatiin kana kaasu waan ta'eef yookiin immoo ijjannoon ilaalchaa kallattii kanaan akka ilaalamu namoonni barbaadan baay'eedha waan ta'aniif. Itoophiyaan Suudaan keessatti namoonni yookiin biyyoonni garaagaraa faallaa Itoophiyaadhaas dhaabbatan Ijiptiin dabalatee Turkii, Saawudii Arabiyaa biyyoonni garaagaraa Eertiraadhaan dabalatee Suudaan keessatti shoora garaagaraa taphachaa jiran hundiyyuu aga danda'anitti. Itoophiyaan yoo kana keessa hin seenne yookiin immoo waan kana keessatti dantaa ishee hin taphanne balaan nageenyaa fi tarsiimoo strategic loss wanti jedhuun kun jechuudha. Ishee mudachuu danda'u maalidha? Kana callisteetuma ilaaluu qabdii jedhan namoonni baay'een. Namoonni shoorri warri Itoophiyaa jibbanis kan Itoophiyaa jaalatanis Eertiraa fi Gibsi akka addaatti kaasanii jarri kun sirriitti harka keessa naqatanii jiru. Humni qilleensaa Sudaan Eertiraadhaa ka'a. Gibsiin immoo humna qilleensaatiin iyyuu gargaartee hameetii rukutaa jirti. Kuni daangaa Itoophiyaa irratti kan raawwatamaa jiru. Itoophiyaan callisteetuma ilaaluu qabdii jedhu. Maal jettaati? Callisee ilaaluu hin qabdu. Dhimma Sudaanis, dhimma Keeniyaas, dhimma ollaa keenyaa callisee ilaallu. Maaliif balaan achi keessaa nu bira dhufa gaafii hin qabu. Akkaataan balaas ta'e tola biyyoota ollaa keessaa dantaa keenya eegsisuu, dantaa keenya nageenya keenya eegsisuu isaa taatu dantaa dinagdee keenya olloota wajjin qabnu eegsisuudhaaf teenyee ilaaluu tajaajiluu qabnaa miti kan jechaa jiru. Akkaataan itti deemtu garuu ka dantaa kee miidhu osoo hin ta'in ka dantaa kee balaaf saaxilu osoo hin ta'in ka dantaa ta'e sirraa hir'isu ta'uu danda'uudha qaba. Biyyoonni ati jette kun amma Suudaan keessatti yaasira qabu. Guyyaa adii garuu hin qabamne. Guyyaa adii hin qabamne. Ijipti daangaa isii keessatti ol seensiftee kaampii bantee hin saaxilamne. Eertiraanis ofiititti ragaadhaan kan qabamne. Wanni hojjetamu silaa baay'ee jira. Nu amma tokko. Eertiraan hanga humna qilleensa Sudaan achii ka'ee warra hameetii rukutuutti heeyyamtee jirti jedhu kana sirriitti kaasu kanallee kana kaasuun barbaada hojjumaan. Keessoon hin beeynaa barra. Keessoon hin beeynaa. Hin qabamne. Tokko kana. Lammaffaa nuti jechuudha. Keessattuu kaampii banuun keessattuu kaampii hidha keenya biratti banuudha. Dubbii hamaa akka fide beeki. An dubbadheen beekaa akka xayyaaraan Bishooftuurraa wanni hin dabraa ture. Biyyoonni biraatis inuu beekanii dubbatanii beeku. Garuu Sudaan yaaduu miti yookiin humna Sudaan yaaduu miti. Hedduu kan rifachiiseef hedduu kan yaachise maali? Naannoo our main strategic resource jirutti waraana ollaa affeerree finne. Kuni hidhicha balaadhaaf dhiyeessuu qophii qofa osoo hin ta'in gama dippiloomaasiitiinis Ijipti olaantummaa akka argattu carraa kan saaqedha. Ani callifnee haa laallu jechuu osoo hin ta'in waan hojjannu tokko dantaa keenya ni fayyadamu ni miidha. Dhaga'i. Sudaaniif Itoophiyaan bari riphee loltoota walii gargaaruun haarayaa miti. Gaafa dargis walii godhaa turanii. Wanuma tureedha warra biyyoonni ollaa waan akkanaa numa godhu. Garuu waan akkanaa godhan tafanaaxaariin akka isaan hin dhoofnetti. Akka hin saaxilamnetti vital infrastructure and vital resources jennuun akka gaagamaaf hin saaxilamnetti tarkaanfii kan fudhatamu. Kan biraan namni keenya ka beekuu qabu keessattuu yeroo saaxilamummaa vulnerability keessoo guddaa qabnu kanatti bifa kanaan deemuun balaadhaaf nu gaaga'a ka jedhu gaafin. Tole kabajamtoota firoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork mariin keenya obbo Jawaar Mohaammed wajjin godhaa turre komentii jira. Egaa namoonni baay'een koomentiidhaan yaada nu qoodaniirtu keessaanis namoonni baay'een yaada nu qoodanii jirtu Jawaar akka gaafannuuf jennee yaada isinii kennineeni hanga danda'etti gaafii keessan cuunfee walitti dhiyeessuudhaaf hin yaalaa jira. Akka hubattaniin barbaada gaamanumaan hin daganne jechuu kooti waan isin barreessitanis ilaaleen jira akka na hubattaniin barbaada. Obbo Jawaar waan tokkottiin sii fiduu barbaada ammoo. Ati garee Rapid Support Force yookiin hameetiidhaan hoogganamu kana Abiyyi ni deeggaraa kaampii Itoophiyaa keessatti banaa Bishooftuudhaatii xiyyaaraan meeshaan Dubaay irraa yookiin immoo Abu Dhaabiidhaa dhufee garasitti deemee akka Sudaan waraantu godhaa jiranii kan ammoo addunyaatu argee rakkoo guddaadha. Kuni dantaa biyyoolessaa Itoophiyaadha kan miidhuudha
akka dippiloomaasiittis lafarrattis waan guddaa fidaa waan jedhuun kaastee mormita. Warri mootummaadhaa ammoo maal jedhu warri Alburhaan immoo garee warra mootummaa Itoophiyaadhaan mormu keessattuu warra TPLF baay'ee gargaaru milishaan Saamrii jedhee of waamu achi keessa Sudaan keessatti ol ijaaree leenji'ee Itoophiyaatti yeroo garagaraatti seenuudhaaf yaalii godhee makalaakiyaadhaan yookiin immoo raayyaa ittisa biyyaatiin wal waraanaa ture. Gareen Arbii Sabaa jedhamu yookiin immoo Arbii 70 jedhamu achi keessatti ijaarramee as seenuudhaafidha yaalii guddaa godhaa kan ture. Kana birayyuu darbee akka ragaatti maal dhiyeessu gareen Rapid Support Force kun gareen hameetii kuni warri Itoophiyaadhaa dhufan yookiin lammiileen Itoophiyaadhaa humna raayyaa ittisa Alburhaan wajjin ta'aniin waraanaa jiran jedhee ibsa yeroo garagaraatti baasee jira. Kanaafidha jarri kun lamaan iyyuu warra wal falmu waliin deeggaraa jiru malee rakkoo nageenyaati miti. Alburhaanis hin dhiifne yookiin warra Sudaanis akka mootummaa Sudaanitti kan beekamu Alburhaan waan ta'eef amma innis hin dhiifne warra Itoophiyaa waraanan deeggaraa jira waan jedhudha kan isaan kaasan. Maaloodha maal yaadni kee asirratti kana? Kunis badii keenya kunis badii Abiyyi bar. Waraanni Tigraay amma Sudaan keessa jiru kuni namni uummanni keenya akka yaadatuuf akkamitti eegale humna lama. Tokko humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa ture kan Sudaan keessatti UN jalatti mootummoota gamtoota jalatti nagaa eegsisuuf ramadamee turetu gaafa lolli Tigraay dho'u makalaakaa keessa lammiilee Tigraay yeroo baasan san jarri kun fincilee deeme. Tokko garee kana lammaffaa dargaggoota naannoo Walqaayit kanarraa gara Sudaan deemantu humna kana jaare. Amma akka mootummaan Itoophiyaa humni kun haa ba'u jee ibsa isaa baastu akka agartee beektaa. Maaltu ta'e si fakkaate. Keessattuu Pretooriyaa booda gaafa lolli Tigraayis afaan baafatee waraana kana baas hin jenne. Dhiibbaa dippiloomaasiis hin goone dhiibbaa miidiyaas hin goone. Badiidha kun. Lammaffaa maaliif kanan godhin gaafa keessattuu eega Pretooriyaa booda amma bara hedduu keessa deemuun barbaadu malee badii seenaan dhiifama hin gooneeftu raawwatame biyya sanitti. Waliigalteen Pretooriyaa erga godhame waliigalteen Pretooriyaa maal jedha? Humni Tigraay rakkoon siyaasaa furame humni Tigraay waraanni Tigraay jechuudha. Gariin gara qe'eetti gala gariin gara raayyaa ittisa biyyaatti makama. Waraanni Tigraay akka hiikanne TPLF miti kan dide soba. Yeroo sanitti TPLF dadhabduu turte moo'amtee turte. Kana jaraanonni naasofsiisan yoo rasaas fixatanii turan. Harki isaanii micciirameet kan mallatteessan waliigalteessan. Maaliif hiikkachiisu dide? Because he miscalculated. Maal miscalculate godhe? Waliigaltee Pretooriyaa keessa Isaayyaas waan hambiseefi maaliif amma sitti fayyada akkuma bara nuufi nama hunda godhu kana sitti fayyadame ati qorqoorroodha jeesi darbuu san Isaayyaas akkasumatti hin darba jeet. Okay, amma gabaatu sin barbaadu. Warri Tigraay warri Eertiraa kun wal jibbuu amma immoo akkuma kaleessa Eertiraa qabadhee Tigraay rukutettiin amma immoo waraana Tigraay kana qabadhee dhayaa jeet. Waraanni Tigraay kan Sudaan keessa jirus kan Tigraay keessa jirus akka ni hiikkanne godhe. Icciita qosiimu meeshaan gurguddaan haga tokko fakkeessuudhaaf kennan san hayyama Abiyyiin achuma keessatti hafe. Amma eenyutu quba qabuu barbaadan? Pretooriyaa booda waraanni sun haga loloo jedhamee buraantiituu hin danda'u ture. He never said. Yeroo takkitti isaan gaafate yoomi ji'a muraasa dura yeroo Geetaachoo fi Reedwaan Poort Sudaan dhaqanidha. Gaafasitti gargaarsi inni Haametiidhaaf kennu samii dhaqeera. Burhaan maal jeen ofirraa hin ari'aa atillee Haametii gargaaruu dhiisii jeen. Simple. Annan baasa atillee Haametii gargaaruu dhiisii. Abiy kana gochuu nama danda'a ture. Abbaa guddaan isaa Abu Dhaabii jiru garuu akkam taatee jedheen eessa jettee jedheen. Isi hariiroon nuti walabummaa keenya dabarsineet mixiitii Imireetiif kennine hoggaan jedhu this is it. Burhaan waan laafaa jedheen nan baasaa jedheen inuma baasallee maal hajaa keessan qabu. Annan baasaa ati meeshaan dirree xayyaaraa keetiin akka hin dhaqne dhaabii jedheen. Nan dhaaba jennaan Imireetiin dhaabdu jetteen. Burhaanii fi MBZ Binzaar jidduudhaa filachuu qaba. Humna guddaa kanarra qabu. Kan isa bitatee isa oofaa jiru Binzaar waan ta'eef Burhaaniin dhiisee
Binzeer hordofuu itti fufee jechuudha. Kanaafi ani Sudan TPLF gargaaruu sirriidha jechuu kiyyaa miti. Sanuu immoo kan godhe it was our miscalculation. Jalqaba walabummaa keenya dabarsinee biyya biraatiif kennine. Walabummaa jechuun maal beektaa? Aangoo murtii biyyoolessaa dantaa biyyoolessaa qofa irratti hundaa'anii kennuuti. Dantaa fedhii biyya ollaa biyya biraa osoo hin ta'in dantaa fedhii biyya keetii qofa irratti bu'uura godhattee waa murteessuu dandeenyaan walabummaan jechuun sani. Abiy walabummaa kana fuudhee Imireetiif waan kenneef Burhaaniin walii galee kaampii san cufsiisee kan ofiitillee cufuu hin dandeenye jechuudha. Okay. Dansa gaafii dhuma tokkoon si kaasuu barbaada Jawaar kanaa wal qabatee yeroo garagaraatti ni kaasta miidiyaa garagaraatti irratti illee kaastee jirta na waliin illee kaasnee jirra yeroo garagaraatti namoonni baay'een dhimma kanaan wal qabatee komii guddaadha kan kaasan. Waliigaltee Piriitooriyaa keessaa Isaayyaas hafuu qabu Isaayyaas dagatamuu hin qabu ture santu rakkoo guddaa fidee waan jedhu kaasta. Namoonni baay'een Isaayyaas nama biyya alaadha Eertiraadha akka biyyaatti. Waliigaltee Piriitooriyaa keessatti immoo kan waliigaltee irra gahamuu qabanis biyyoota mootummaa federaalaa fi humna warra Tigraayidha. Akkamitti Isaayyaas achi keessaa dhiisuun dogoggora ture kanatu jeequmsa kaasee jettee dubbattaa. Suniyyuu dantaa biyyoolessaa yookiin immoo sovereignty daangaa biyyattiidha sarbuun ta'uu waan kana akkasitti fudhachuun kee akkamittidha kan ilaallamu waan jedhu kaasu. Maalidha deebiin kee asirratti? Daangaan biyyattiin kan sarbame gaafa biyya Isaayyaasiin rabbi jedhin haadha qabii jee natu affeeree seenee Isaayyaas humnaan cabsee hin seennee seenuu isaatiif galata qabaa jedheera. Tokko kana. Itti dhukaafamee seena jedhanii kaasu isaan. Maal jedhani? Itti dhukaafamee seene itti dhukaafamnaan seenanii warra TPLF-tu misaa'ila itti dhukaasnaanii of ittisuudhaaf seenaniidha kan isaan jedhan. Booda san jijjiiranii jiranii utuu affeeree jedhanii bakka hedduu difeendii godhan yeroo warri addunyaallee ni godhu. San booda deebina. Garuu waan tokko si haa kaasu. Maaliif affeeramuu qaba ture? Tiyoorii nagaa buusuu. Conflict resolution keessatti gaafa humnoonni adda addaa lola keessatti kan guuza walii ba'aniif dantaa mataa ofii kaalkuleet godhu. Fakkeenyaaf Abiy humnoota Amaaraa humnoota Eertiraa ta'anii gara tokko turan. Abiyyis lola san keessatti waan hirmaateef aangoo isaa tursiisuu hirmaate. Humnoonni Amaaraa lafa nurraa fudhatan jaarsan deeffachuudhaaf seenan. Eertiraan immoo aggaammii nageenyaa Tigraay irraa natti dhufa jettu ofirraa fashalsuuf seente. Akkanaa miti. Intarastii qabu. So tiyoorii kana keessatti wanni ilaaluu qabdu lolli tokko bifa amansiisaa sustainable bifa ta'een akka dhaabatu yoo ka barbaadu taate humnoonni lola san keessatti hirmaatan cufti isaaniitu akkuma lolarraa waa buufachuudha itti seenan nagaarrallee waa buufachuu akka danda'an amansiisuu danda'uu qabda. They have to see peace dividend. Lola hoggaa seenan fakkeenyaaf warri Tigraay maal jedhan warri Eertiraa maal jedhan haleellaa Tigraay irraa nutti dhufu saniif Abiy jaalataniiti miti dhufan kanaaf dhufan maal ammaree jettee bar itti dhukaafamnaan dhufanii jettee miti dhukaafaman seenanii jette amma afur taatee ol lolteet afranuu dantaa adda addaa qabaa jenne dantaaf seene gaafa nagaa buuftu dantaan sun eegsifamuu fi baannaan araarri sun akka carraatti osoo hin ta'in akka balaatti fudhatan. They will take the agreement not as an opportunity but as a threat. Osoo Eertiraan lola san keessatti hirmaachuu baatte affeeruun hin barbaachisu. Lola san keessatti eega hirmaatte yoo qaamota afur wal lolan keessa shanis haa ta'u wal lolan keessa gaafa araaraa hunda isaanii fiddee qorii san keessa hundaafuu waa xiqqoo kutuu baannan warri alatti hafe sun they become spoilers jennaan warra jeequu maaliifi araarri sun akka carraatti osoo hin ta'in akka balaatti waan laalaniif fudhatu jechuudha. This is the theory. Now qabatamaan haa fudhannu. Eertiraa fi Amaara keessaa hambisuu qofa miti Abiy kan godhe. Isaan keessaa kun shakkiif sodaa mufii itti uume. Itti aansee maal godhe? Afaan wasaatti balaa meeqa fudee bar. Faranjii hoggaa argu. Tigiroota hoggaa argu. Jaarsa kan ammaa dhabama goona.
akkuma reefu siin jee inima jarri immoo dhaqanii himan haleelaa keellatti gaafa walitti isaan qabee yaadatte yaaltaa dasee saar kan hunda isaanii amma dubbii biraa dhiisaatii baay'ee Naayiroobiin ture waliigalteen Naayiroobii waan Naayiroobii tu waliigalteen barreeffamin ture waliigalteen hin barreeffamin mootummaan Itoophiyaa dhiyeesse waan agarraa wallollee fi dongorree kanaafuu kootta wal taanee diina waloo katee Isaayyaas garagalchinaadha kun osoo buliin Isaayyaas bira dhaqe duruu shakkeera maafan keessaa hafee guuza na yaammatte lolaaf guuza na yaammatte araaraaf keessaa naan bifte muuftoo qaba. Borumta waliigaltee san immoo gaafati warruma kaleessa walii lolaanii turte san immoo ofitti qabdee hin dhoofne jettuun sodaa keessa galee jechuudha. Baay'ee irraa miti yeroo sanitti Ameerikaanotaan Keeniyaanotaan qondaalota Itoophiyaatti kanin cichee waywaachaa ture. Rabbi jedha dongoran uumina. Laal dongoran kun yeroo lammataaf uumame. Gaafa Eertiraa fi Abiyyi araaraman Tigraay keessaa nan bisinaa jedhu gantu badhu yaadatta. Tigraay keessaa nan bisinaa. Don't make this a war pact. Any pact that excludes one or two of the participants is not a peace pact. It's not a peace agreement. It's a war pact. You are just rearranging. Namni keenya garuu deebee 2018 2019 waan hin jechaa ture. Shoorri keenya shoorri mootummaa jiddu galeessa kan ta'u qabu Tigraay irraan tarkaanfatee Eertiraa wajjin araara buusuu qofa osoo hin taane araara waliigalaa akka ta'u araara kana keessatti mootummaan federaalaa mootummaan Tigraay fi mootummaan Eertiraa jiraachuu qabaniin jechaa ture yeroo sana. Araara Itoophiyaatii fi araara Eertiraa jidduu Tigraay jiraachuu qabdii jechaa ture. Gaafsa maal jechaa ture beektaa? Tigraay naannoo Itoophiyaati. Waan mootummaan federaalaa jedhe fudhachuu malee maaltu siin ga'ee jechaa turan. Booddeen maal ta'e? Wal waraansa Tigraay ta'e. Amma waan ati jette kana jedhan maal jechaa jiran? Eertiraan biyya alaati. Maal dhimma keenya keessa galchee? Tokko duruu hiikan waliikin nikaan Itoophiyaa fi Eertiraa adda haa ba'u malee kotota addaan hin guurranne wal keessa jijjiirra. San bira dabre immoo Abiy tarkaanfii lamaan tokko akkaataan inni araara Eertiraa fi Itoophiyaatti gochuudhaaf deeme lola Tigraay kan fide ture. Lammaffaa akkaataan inni Maqalee fi Finfinnee araarsuudhaaf itti deeme ammas ammoo Eertiraa kan dhiibe Eertiraa gara lolaatti kan fide ta'e. Kanaaf gara fuuldurallee lammiinti akka beekan kan hin barbaadu. Naannoo sanitti araarri akka dhufu nageenya akka dhufu yoo barbaadamu taate humnoonni gurguddoon dhiibbaa qaban komii qaban yeroo ammaa lola keessatti hirmaatan keessattuu xarapheezaa irratti hoon dhufin balaatu dhufa. Mammaaksa tokkoon siifita mammaaksa warra gurraachaa warra siyaasaa hundi ittiin hoogganamu. If you are not at the table, you will be on the menu. Xarapheezaa irratti hoogganamni mari'atamu. Ati keessa hafte jechuun ati sirratti mari'atamaa jira jechuudha. Kana kan fide kun waanuma wanni biyya sanis si gaddisiisu balaa osoo agarru osoo waywaannu osoo iyyinu avoidable problems katti seenne jechuudha. Dansa egaa kana wal qabatee akka araaraa yookiin immoo marii addaa bifti fakkaatuuni warri Saudiidhaatis warri Turkiitis kallattii garaagaraatiin sochii guddaa irra turan tibba darbe kana. Biyyoota garaagaraa irratti magaalaa garaagaraa irratti aga magaalaa shaniitittidha walga'iin iddoo garaagaraatti kan ta'amaa ture. Hiika maal qaba? Ministeerri Haajaa Alaa Saudi Arabiyaadhaa Itoophiyaa dhufee muummicha ministeeraa wajjin marii godhee bifa wal fakkaataadhaan ammas Eertiraatti nama biraatu deemee itti aanaadhaan natti fakkaata oomisumatu deemee walumaa galatti garuu Turkiittis waan raawwatamaa jirutu ture. Kaaniin immoo warri Masriidhaa iddoo garaagaraatti walgahii agriimantiiwwan garaagaraa Somaaliyaa wajjinis hanga Dubaayittis deemanii waan adda addaatidha kan raawwachaa turan. Kuni dhiibbaa akkamiitidha inni kan fidee dhufaa jiru? Itoophiyaa irratti yookiin immoo gaanfa Afrikaatti siyaasa akkamiitu jijjiiramaa jira? Namoonni kallattii garaagaraatiin kaasu. Kanaan wal qabatee hiikan itti kennamuu danda'u maalidha jettaa Joora? Yaalii araaraatti miti kan godhamaa jiru. Carraan yaalii araaraa baabura sanii dabreera. Amma
yaaree harka micciiruuti kan godhamaa jiru. Itoophiyaan amma as keessatti eejensii dhabdeerti jechuu dandeessa. Yoo ilaalte Trump waa'ee laga Abbayyaa waggaa barreessu kooppii kan godhe Riyaadii fi Abudaabiidhaaf. Imireetii fi Saawudiidhaaf. Amma Abiyyiif Suudiinis kan dhufteef, Turkiinis kan dhufteef, Imireetis kan dhuftu. Suudii fi Turkiin kan dhufan kittillayyoo Imireet ta'uu dhiisii hariiroo Imireet wajjin qabdu kutii harka kee Suudaan keessaa baafadhu ultimatum kennuudhaaf. Haala mijeeffachuudhaaf amma kan godhamaa jiru tarkaanfii humnaa fudhachuudhaaf deemaniif ijibbaata dhumaa godhuudhaaf kan dhufaa jiran. Kan akka namoonni tokko tokko akka fakkeenyaaf Eertiraa maalidha kan jettee yoo ilaalte they want to spice up the offer Abiyyiif. Yoo Imireetii wajjin kuttee warra RSF kan wajjin daansii gootu kana yoo kadhiiftu taate waan jararraa argattu sii kenna Isaayyaas illaa sirraa dhoorgine jechuudhaaf. Isaayyaas biraas kan dhaqamu maaliifi kunoo kana jenneen irraa deebiin isaa kana jechuudhaaf kan deemaa jiran. Yoo Abiyyi humna Suudaan nama fixaa jiru kanaaf meeshaa dhiyeessu leenjisuu yoo kadhiisu taate hariiroo Imireet wajji qabus yoo ka hir'isu takka kutu taate gara warra Suudiitiif warra Turkiitti yoo ka maxxanu taate isaanis Isaayyaas irra dhiibbaa godhanii haga tokko balaa hir'isuu danda'an. Amma garuu sunnatti mul'ataa jiru maaliif? Istuulee sa'a 11 dabarree jirra maaliif? Amma Abiyyi haga bara akkaataan inni itti dabarsee ofiif biyya keenya Imireetii kenne waan ajaa'ibaati. Kabiraa dhiisi masaraan mootummaa dullessu roga haaromfamu isaantu haaromse maallaqa ofaanii miti. I was there. Hojjettoota Paakistaanii fi warra Abudaabii hojjetu kanatti dhufee hojjechaa ture. Kabiraa dhiisi beeta mangistiin keenya jala haga gubbaatti isaanii waayir godhamee jira. Yoo inni haara baafatellee dhaggeeffataa jiru. Yoo inni haara baafatellee. Yoo inni qufa'ullee. Tokko lama. Dhorkaa tokko malee jeneraalonni keenyaa fi dameentikaa keenya warra Abudaabiitiin wal keessa akka seenu tokko jeneraalota keenyaatii fi basaasota keenya akka biyyaatti osoo akka dhuunfaatti kontiraaktar godhatanii jiran. So yoo inni namni ciirama jee yoo gara Suudiitiin goree yoo taate eema keessa itti ka'uu danda'anii warra biraatti kaasuu danda'an jee shakka. Kanaaf ammatti akkana fakkaatutti erga aangootti dhufee dhiibbaan akka amma hokkeen isaa akka ammatti qabamee waan jiru natti fakkaatu. Kanaaf yoo tarabbiin beeknu malee akka namaatitti amma waan Imireet jette godhuurraa of duuba waan deebi'u natti fakkaatu. Carraan jira. Ciniinnatee hogganoota isa bira jiranis amansiifatee uummata Itoophiyaas mari'aftee diduu numa danda'a. Inni garuu nama akkas godhu waan hin taaneef waan dantaa biyyoolessaa nageenya biyyaa walabummaa biyyaa nama dursu waan hin taaneef dongora sanarraa waan deebi'u natti fakkaatu. Yoo waan amma dhiyaataa fi jiru kana hin fudhanne mootummaan Itoophiyaadhaa maaltu dhufa jetteefidha kan yaaddu. Fakkeenyaa fi Saawudiin haala garaagaraatiin waan dhiyeessaa jirti. Hiriirri gara Saawudiitiin jiru maal eenyu fa'aadha? Dantaan isaanii immoo maalidha? Sudaan keessatti waan isaan barbaadan maalidha? Itoophiyaan immoo eenyu wajjin jirti? Dantaan warri Itoophiyaa wajjin jiranii qaban immoo maalidha jetteefidha kan yaaddu. Yoo fudhannee maaltu dhufa hiriira gara lamatti baasnee akka laaluuf hin barbaade. Bakka lamatti baafnu maaltu dhufa kajoo waa laallu dur. Amma keessattuu Suudiin nu wajjin rakkoon qabdu. By the way dongora seenaatu hojjete. Suudiin qawwee nama tokko osoo hin kennin diinagdee keenya laamsheessuu dandeessi. They are our number one trading partner. Exporting keenya, bunni keenya, foon, midhaan achi kan dhaqu. Lammiilee miliyoona tokko oltu achi rakka achi dalagatee maallaqa fidu. By the way doolaarri Itoophiyaan argattu. Callaa gurgurturraa guddaan isaa remittansiidha. Jechuun takkaawwan maallaqa biyya alaatti dhufu. Kana